Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Diijitaal Miidiyaa qophii addaati. Qophii addaa kiyya kan addaatiin haala yeroo biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru fi sooshaal miidiyaa kana irratti namoonni garaagaraa dhimmoota waa'ee marii paartilee Oromoo fi mootummaa jidduutti geggeeffame irratti yaada garaagaraa kennaa jiranii. Isa kana yeroo baay'ee waan tokko yaada kennuu irraa dura dhaggeeffachuun barbaachisaa ta'ee waan argameef dhaggeeffataa turreerra. Erga dhaggeeffataa turree booda immoo wantichi garam kallattiin isaa garam waan jedhu yaada tokko tokko akka kiyyatti waan dhagame irraa dubbachuu barbaada. Innis maali akkuma yaadatamu yeroo dheeraa fi yeroo garaagaraatitti hayyoonni Oromoo hedduun biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti wal waraansii hin barbaachisu mariin biyyoolessaa barbaachisaadha jedhanii yeroo garaagaraatti yaada adda addaa kaasaa turaniiru. Haa ta'u garuu inni kunini yeroo tokko tokko gama mootummaatiin fudhatama dhabuu yookaan immoo yoo mootummaan tole jedhu immoo dhaabbileen yeroo sanatti aanjoo dhabuu fi wantoonni kun lafarra harkifamaa dhufee gaaga'umsi yookaan miidhaan saba biyya san keessa jiru Oromoos dabalatee saboota biraa irratti miidhaan guddaan geggeeffamaa ture. Addallee sababa garaa waliigalteen kun dhabamee fi namoonni hedduu gaaga'amaa jiruu fi jireenyi isaanii gaaga'ama keessa jiraachuu kan beennudha. Isa kanaan wal qabateeti akkuma baratame yeroo garaagaratti mootummaan finxaaliyyoota isaa jedhu warroota ribeelolootas akkasumas ijoollee adda bilisummaa Oromoo ABOs warra daggala jiraniifis yeroo garaagaratti illee oofishaalii waan karaa seera qabeessaan illee yoo ta'uu baate waamicha gara nagayaa gara biyyatti akka dacha'anii taasisaa tureera. Isa kana keessa namoonni muraasni yookaan garee muraasni waamicha kana fudhatanii galanii warroonni aangoo argatanillee warroonni barcumni xixiqqoon kennameefillee waanuma yeroo dhiyoo kana argaa jirru jechuudha. Isa kanaaf yeroo hedduu waamichi gama mootummaatiinis abbootiin gadaas kottaas waamaa jirraa kottaa galaa warroonni jedhan kunniin milkaa'uu dhabuu irraa kan ka'een yeroo garaagaratti gaaga'umsi akkuma itti fufetti jira jechuudha. Haaluma kanaan yeroo dhiyoo kana torboonuma darban kana keessatti mootummaan haa qopheessu qaamni biraa haa qopheessu hin beeku garuu namoonni tokko tokko akka jedhanitti walga'icha kana yookaan sagantaa waltajjii marii sanaa kan qopheesse mootummaa Biltsiginnaati jedhama. Mootummaan Biltsiginnaa kana immoo waamicha warroota KFO'tii fi adda bilisummaa Oromoo akkasumas dabalatee paartiiwwan Biltsiginnaa waliin wal qabatee paartiilee 16 fi waamichi godhamee torbaaniif yookaan guyyoota muraasaaf geggeeffamaa turuun isaa ni yaadatama. Isa kanaan wal qabatee namoonni hedduu yaada isaanii garaagaraa kaasaa jiranii akka Oromootti nu qabeenyu paartiin mormitoota yeroo baay'een isaan jiranii amma baay'een isaanii dhabamanii dhabamsiifamanii jiru. Karaa mootummaatiinis dhiibbaan garaagaraa waan irratti geggeeffamaa tureef paartileen kunniin siyaasaa keessaa paartileen guutumaan guututti haqamanii bayanii jiran hedduun hin jiranii. Immoo paartiin waliigalaa paartiin 16 kunniin akka paartii siyaasaa Oromootti eessaa dhufe yaada jedhu kana immoo nama wal gaafachiisaa jira. Akkuma yaadatamu baroota TPLF aangoorra turanii fi baroota sanitti paartilee yeroo filannoo wayii dhufee jedhu paartii isaan fakkaatu cinatti qopheessaa paartii isaanii guddicha cinatti paartilee ofii hedduu uummataa akkasumas uummata ittiin burjaajessaa akka turanii sani ni yaadanna. Tarii isa kana ta'a waan jedhu hin beeknu. Haa ta'u garuu paartiin lama yoo ABO fi KFO ta'ee sadaffaan yoo
bilisiginnaa yoo ta'e paartiin 13 eessaa dhufe waan jedhu kun gaafii ummata Oromoo ta'uu qaba. Uummanni kunniin yoo paartiin 13 kunniin Oromoo bakka bu'eera yoo ta'e Oromummaaf isaan hin beekne illee yaadni jedhu hedduu garaagaraa namoota garaagaraa irraa ka'aa jiranii. Inni kun deebiin isaa yaa'u namoonni ni beekama. Namoonni kunniin mootummaa keessatti paartiin yookaan abbootii gadaa warraata jedhamanii karaa karaatiin ati paartii kana jedhamee tarii uumamuu danda'a yookaan immoo paartii makalee caccabe sana paartiilee kanneen maqaa garaagaraatti uumanii yookaan tooftaa ufafuufis paartii bilisiginnaa kana hidda gadi fageeffachuu fi garaagaratti uummata ittiin burjaajessuu fi waan ta'ame ta'ullee danda'a. Yaanni jedhamus inni tilmaamama. Haa ta'u garuu isa kanaan wal qabateeti guddaan maali wanti achirratti geggeeffame maricha walgahii yookaan yaa'ii sanarratti maaltu geggeeffame dhumti isaa maal ta'e maaliin adda galame maaliin goolabame jechuudha. Kanneen yaanni ummata biraa ammallee hedduminaan ka'amaa jiru isa kanneen jechuudha. Isaan kanneen keessaa namoonni tokko karaan amma paartiin adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO Jaal Daawud Ibsaanii hoogganamuu fi KFO'n ittiin deemamaa jiru kunniin nageenya waaraa ta'e tokko, nageenya dhaabbataa ta'e tokko, nageenya ummata kanaaf waa fida jedhamu hin buusu waan jedhamuu fi yeroo baay'ee namoonni paartiilee kanneen yaada isaanii san kan qeeqan argina. Isaan immoo deebanii namoonni tokko wanti sun yeroo sanatti illee yoo ta'uu baate dhugaadha maaliif yaadichi viidiyoon tokko marsaa sooshaal miidiyaa kanarra kan deddeebaa jiru Jawaar Mohammadii fi hayyuun hoogganaan KFO Profeesar Maraaraa walitti dubbatanii jiranii deebii walii deebisanii jiranii namoonni baay'een oduu viidiyoolee garaagaraatti dubbatame yeroo garaagaraa dubbatame walitti idiit godhanii bakka waliif fidanii akka waan jarri jecha tokko irratti deebii walii deebisanii namoonni godhanii ummata burjaajessaa jiran hedduun illee ni jiranii argaa jirra. Sooshaal miidiyaa kanarra jirra namoonni yeroo boqonnaa argate namni kamuu waan ta'amaa jiru argaa jira waan eenyu gaafa maal dubbate waan jedhullee waan magurraa qabnu waaruma ijaan illee argaa jiru jechuudha. Akkuma waliigalatti kuush miidiyaa irratti Tasfaayee waliin Profeesar Maraaraa Guddinaa erga walgahichaa marii paartii bilisiginnaaf waliin ta'anii as kan dubbate Jawaar immoo isa kan dubbate kan miidiyaa gurbaa bashaa tokko waliin kan dubbate jechuudha. Isaan lama kana keessa jechoota lamaan sana walitti fidaniiti akka waan jarrini dhimmicha kan irratti walitti dubbattee godhanii namoonni hojjetanii ittiin gabaa siyaasaa yookaan gabaa ittiin uummanni ittiin burjaaja'u ittiin hojjetaa jiran argaa jirra. Inni kun namoonni sooshaal miidiyaa kanarra jirru yoo waanuma argine wama fakkaataa yeroo tokko ogummaan ittiin illee jiraachuu qaba yoo jedhu namoonni akkamitti akka viidiyoon tokko idiit ta'ee wantoota waliin fakkaannee yoo waliin dhufan kwaalitiin isaa maal akka ta'e sirrii miti illee adda baafannee waan tokko yaada dhuunfaa kennaa itti daballee gadi uummatattiin gadi ba'uu dura waan ta'ame sana wanti sun maali waan jedhu oduu madaallee jechuudha. Amma fakkeenya namoota akka amma yeroo ammaa kana hin beeku durii gingilchaa qaanqeeshoo maal jedha amma bokkuu maltiimiidiyaa jedhana fakkaata obbo Habtaamuu jedhanii obbo Habtaamuun yeroo baay'ee
yaa'u gingilchaa jira. Gingilchuun waanuma arganii miti kan gingilchanillee gingilchu jechuun immoo nu biratti akka naannoo keenyatti gingilcha jechuun nama tokko yoo inni baay'ee kijiba ta'e yoo inni baay'ee waan hamaa hin qabanne ta'e maqaa ebaru gingilcha fajennaan jechuudha. Anamma dhiifama naa godhaatiiti. Abtaamuun nama guddaadha. Isaan rabsuu irra osoo sagantaan isaa sagantaa of danda'ee miti, sagantaa mataa isaa qabuu miti, sagantaa karoora mataa isaa yaada dhuunfaa isaa qabuu miti, yaada namaa irraa ka'eeti ka dubbatu malee itti barumsa hin qabu. Yeroo baay'ee namni tokko waa wayii yoo dubbatu lafaa dhuftu mata duree wayii qabattee dhufuu qabda. Mata dureen sunini mata duree ijaaraa ta'uu qaba yookaan mata duree diiguufillee yoo baate jechuudha. Yoo maqaa diiddullee taate waa diiguu fi waa ijaaruun wal faallaadha. Yoo lamaaniifuu dhufta ta'e, yoo tokko diiguuf dhuftu ta'e, yoo tokko immoo ijaaruuf dhuftu ta'e, isaan kanneen keessaa immoo yaada namaa irratti rarraatee ta'uu hin qabu. Ka jedhu yaada akkasii qaba. Yaada namaa irratti rarraatee ibalu akkas jedhe. Ibalu akkas jedhe jettee yaaduma namni kenne isuma sana soraa ooluun jecha namni jedhe soraa ooluun bu'aa hin qabaatu biyyaafillee bu'aa hin fidu abbaa waan isa hojjetuufillee bu'aa hin fidu kireetiviitiin jiraachuu qaba namni tokko miidiyaa gaafa uummatu sagantaa barsiisaa ta'e tokko kan mataa isaa qabaachuu qaba malee itti barumsa yookaan ofafuun waan sanaa maali waan jedhu qabaachuu qaba malee yoo namni waan gaarii dubbate ibaluun adda isaanii galatoofachuu jedha. Waa inni itti Maraaraa fi Daawud Ibsaallee baay'ee galatooffateef hin argine akka nama tokkootitti siyaasaa tana Abtaamuu waliin qixuma gubbaa kana turre waan inni keessa argee jara lamaan tanaadha sa'a kanatti. Maali jarri nama galataati mijjechuu kiyyaa miti uummanni kun uummata galataati. Uummatni lamaan namni lamaanuyyuu jaallee Daawud Ibsaallee qabsaa'aa waan hunda uummata Oromootiif jecha jiruu isaa itti dhabe tokko Maraaraanis akkasuma qabsoo kanatti wanti inni hin goone wanti inni aarsaan inni hin kafalle hin jiru jechuudha. Haga hidhamuu dararamuu irraa haga ittiin dhala dhabuu dirasii qabsoo kanaaf of kennee mana isaa dhuunfaa ijaarrachuu dhabu irraayyuu kaka'e namni kun Oromoo fi waa hedduu nama godhee darbaa jiru jedhee namaanillee yaadu tokko haa ta'u garuu wanto amma mata duree amma walgayii kana irratti akka inni jedhutti akka Piroofeesar Maraaraan jedhunitti paarticha kana gaafa walgayiin yookaan marichi suniyyuu marii akkamii akka ture marii kana itti waamamuu itti himamuu koottaadha argama. Kana kan qopheesse abbummaan marii kana kan qopheesse paartii biyya bulchaa jiru Biltsiginnaa ta'uu ifaan ifa osoo isaan lafa kaayanii Habtaamuun lamu yookaan bokkuu maltiimiidiyaa maalirraa ka'ee akka namoota dhuunfaa achirratti dhimma kanarratti adda baasee galatooffateef hin beeku. Abiyyillee keessaa hafuun qabu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi uummata mariisisuun baay'ee bareedaa. Isa kanan jajjabeessuu qabna ammallee jabaachuu qabaa namoonni mari'achuu qabanii rakkoolee jiranii mariin furamuun dirqama. Garuu bakka itti galateeffatuu qabamanii galateeffatamuu qabanii bakka itti qeeqamuu qabanii jechuudha. Wantummaa wayinuu kaffalameef wantummaa wayinuu kennama ta'eef yookaan achumatti biyyuma san keessa jirraaf waan wal fakkaanne waliif wal utubaa wal galateeffataa jiraachuun gaagayama uummata Oromoo hin hambisu. Tarii garaa namoota muraasaa akka amma Habtaamuu lamuufa kanneen guutuu danda'a jedhee yaadaan. Maaliif ani dhuunfatti Habtaamuu irraa lakkoon qabu garuu sagantichi isaa naaf hin mijaafne amma sirrii hin jiru jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabateeti maaliif akka galateeffatee ifaan ifattillee adda baasuullee yoo baadhee hin beeku waliin mari'achuu waliin ta'uu danda'a yookaan mootummaa ce'umsaa gaafatanii dhuma irratti mootummaa ce'umsaa gaafachuu haa ta'u maal haa ta'u hin beeknu
garuu galateeffatee jira. Galatuun sun bareedaa, nama galateeffatuun barbaachisaadhallee. Nama adda waan argatu waan xiqqoo argateef nama galateeffattu waan guddaafillee nama galateeffata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sagantaalee viidiyoolee akkanaa kanneen namoonni waan akkanaa kana walii hidhanii yaada mataa ofii kan isaan ofii isaatiin ijaarratan kan ofii isaaniiti waan wayii irraa kaatee nama sagantaa wayii yoo qopheessu maaliif qopheessa sagantaa isaa wanticha sana maa qopheesse sagantichi suni waan qophaa'uuf qabaachuu qaba malee waan namni biraa dubbate irraa mata duree nama biraa ebalu akkas jedhe nama qeequunii miti sagantaan kan hojjetamu. Kanaaf kanarraa kakaaseeti onna jedhee namoonni viidiyoota namaallee bakka bakkaa fuutanii tokko bakka biraatii fuutanii tokko gaafa biraa dhimma biraa irratti dubbatame mata duree wal fakkeessitanii bakka biraatii fuutanii uummata afaan wal kaa'uu deemtanii isa kana oduu dhiiftanii jechuu barbaada. Kanaaf waa'ee namaa dubbachuun barbaadu Baabtaamuu na ofolchi maaliifi sagantaa walii qeenna malee Oromoon wal qeequun dirqama wal qeenne waan ta'amaa waan sirraa'uu qabu sirreessuun sirriidha. Namoota wanti jechuu barbaadu namoota galateeffannu bakka itti galateeffannu qabnu qofatti haa galateeffannu yaada jedhu qaba. Isa kanaaf marichi maali mootummaa ce'umsaa akka ijaarratu mootummaa ce'umsaa Oromoo jechuudha. Mootummaa ce'umsaa haa ijaaramnu haa hundeeffamu yaada jedhu achi booda iyyannoo kana galchanii wanti kun ibsi isaa baafame jechuudha. Ibsi kun illee immoo namoota baay'ee biratti tokko tokko biratti fudhatama qabaatee tokko tokko biratti immoo qeequmsa kaasee jira. Inni kunniin maali yoo jennee dubbanne namoonni mootummaa ce'umsaa kana gaafa ijaarratu mootummaa ce'umsaa jechuun namoonni akkuma beeknu mootummaan federaalaa akkuma jirutti ta'eeti mootummaan ce'umsaa naannoo Oromiyaa ta'e rakkoo jiru kana qaama haga mootummaan seeraa gadi dhaabbatuu fi qaama naannoo kana bulchuutu paartilee garaagaraa paartilee achi mariisan keessatti hirmaatan keessaa walitti baheeti kan dhufan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha amma fakkeenya yoo fudhanne biltsiginnaan achi keessa jira ABO'niif KFO'n jira kaawwan hin beeknu yoo ta'e illee isaan sadiin kunniin gaafa walitti dhufanii jedhan namoota sadiin kana keessaa walitti bayaniini naannoo Oromiyaa bultii jechuudha. Gaafana immoo wanti kun hin ta'allee jennee yaannu yoo ta'eef immoo mootummaa federaalaa gubbaa ka jiru Abiy Ahmed amma paartii biltsiginnaa keessaa naannoo Oromiyaa irraa dhufe waan ta'eef iddoo dhaba jechuudha gubbaa sanatti masaraa ba'uu qaba mootummichi jiguu qaba ka jedhu jechuudha. Kanaaf kanniin kunniin rakkoo mataa isaa qaba mootummaa ce'umsaa ijaaruu fi dura walii galteen hedduu godhamuu qaba akka biyyattitti wantoota yoo mootummaa naannoo ce'umsaa naannoo Oromiyaa ijaarame kuumawwan maal ta'a naannoleen hedduutu jira naannoo 10 oltu jira naannoleen kun immoo maal ta'a yaada jedhamus beekuu qabna maaliif Itoophiyaan jedhamtu tun tan Oromoo qofa waan hin taaneef sabaa fi sablammoota hedduutu keessa jiraata waan ta'eef hiree jara kaawwanillee hiree ollaallee hiree warra kutaa kaawwanillee as keessatti ilaaluun dirqama waan ta'eef yeroo mootummaan ce'umsaa ijaaramu waliigalteen yookaan mariin biyyoolessa biyya guutuu ni barbaachisa jedhee yaada folcha. Kanaaf ibsicha kana irratti illee namoonni hedduu yaada isaanii katti fakkaatan hedduu kennanii jiranii kuni namni yaada isaa bilisa kennachuu danda'a haa ta'u garuu yeroo ammaa kana namoonni hedduu tokko wantoota tokko irraa wantoonni of eeggachuu qabu namni akka namaatittis akka
biyya takkaatitti illee maali namni pilaatfoormii sooshaal miidiyaa kana harkaa qabna jennee wantoota saballee walitti buusaa, wantoota namallee walitti buusaa, wantoota biyyallee jeeqaa osoo hojjechuu baanne gaariidha. Namoonni ni marsaalee garaagaraa irratti yaada adda addaa dabarsaa jirtanii, yaada garaagaraa dabarsaa jirtanii, yaada hedduu kennaa jirtanii isa kana irraa osoo of eegne maaliif biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni biyya salphoo miti, biyya guddoodha, biyya immoo akkasumas biyya sensitive taate tokko jechuudha. Maaliif namoonni keessa jiraatan namoota waliin fakkaanne baay'eetu achi keessa jira. Aadaa fi afaanii seenaan illee wantoota garaagaraa ta'anitu waliin jiraata jechuudha. Kanaafuu yeroo wanti tokko ta'amu ka biraa akka miinetti of eeggannoo ni deemuun nama barbaachisa jedhee yaada. Kanaaf irra guddaa immoo maali yaadota jiran, yaadota fakkeenyaa fi yaadota hayyoota kennaa, yaadota hayyoota Oromoo. Hayyoonni Oromoo maal jedhanii jennee oduu dhageenye namoonni amma garaagaraatti mariisisuuf deemtu hin arginaa. TikTokii kana irratti illee namoonni waa'ee siyaasaa mariisistuu yeroo tokko innumaayyuu biyyumaayyuu biyyi sunuu akkatti diigamtee ijaaramtullee yeroo namoonni hin beekamne, namoota hin beekamne, namoonni eenyu akka ta'aniyyuu isaan hin beekneeni TikTokii telefoonuma takkaan banatanii waan akkasii analaazi godhaa oola hedduutu jira jechuudha. Argaa jirra. Kunniin maali biyyi sababa kanaafillee biyyi hin diigamtu, sababa kanaafillee Oromoon illee hin gabroomu, Oromoon illee waan warri kunniin miidiyaa kanarra yookaan TikTokii gubbaa taa'anii haasa'aniif Oromoon illee gabrummaa keessatti waan haftu natti hin fakkaatu. Kanaaf yeroo tokko wantoota miidiyaa kanarratti hojjannu oduu ilaallanne, wantoota dubbannu oduu ilaallanne, inni kunniin maali tariiti hadhaa namoonni tokko followerii illee ittiin argachuuf ta'uu danda'a. Namoonni tokko immoo beekumtii illee karaa kanaan itti argachuu danda'an, immoo tokko haasaa illee ittiin barachuu ta'uu danda'a. Inni kun immoo miidhaa isaa illee akka jiru, miidhaa isaa madaaluun dirqama nurraa ta'a jechuudha. Callisnee wantummaa afaan inni dhufe wantuma fakkaate bichaa jennee siyaasaa maqaa dhageenye qofaa fi waa'ee akkasii sanniin haasaa oduu dhiifne yaada jedhu qaba. Immoo irra guddaa maali yeroo baay'ee viidiyoota amma torbee kana keessa Obbo Jawaar Mohammadii fi Maraaraa Guddinaas akkasumas namoota biraa fakkeessanii viidiyoota bakka bakkatti garagaratti haasayame, bakka bakkaa walitti fidanii walitti guuranii idiit godhanii akka waan jarri wal lolaa jirtu godhaa jiranii kun baay'ee dogongoraa. Namoonni immoo waan kana adda baafachuu barbaadanii waan tokko facaasuu dura viidiyoo guutuu jaroonni sun maalirraa dubbatanii gaafii deebii yoo deebisan maalirraa maal jedhamanii gaafatamanii deebii kana jedhanii jiran waan jedhullee erga ilaallee booda achiin booda yoo waan nu fakkaate haa murteessinu. Kanaan ala waan namoonni ta'anii, namoonni hojii dhaban ta'anii viidiyoo namni haasa'e walitti fidanii kukkutanii gaggabaabsanii bakka isaanii tolte qofa akka isaanii toltetti kaayan fudhannee baanee ittiin wal jeequllee baannee ittiin saba keenyallee burjaajessuu baannee namoonni hadha Oromoon yeroo ammaa kanatti waliin galuu jedhamee bakka jirutti namoonni immoo Jawaarii fi Profeeseri Maraaraa Guddinaa namoota paartii tokkotti hoogganaa fi itti aanaa waliiti jarri hagana walitti dhuftee jirti, hagana wal loltee jirti, hagana waliin jedhaa jiranii waan jedhu adda hin baafanne viidiyoo olola hojjetamaa jiruu fi jechoota bakka bakkatti interview garagaraatti yeroo garagaraa irratti jechuudha yeroo waliin fakkaanne
gaafni Jawaar jecha kana kenne gaafa walga'iin yookaan mariin kun hin geggeeffamne duratti kennamee jiru gaafiif deebiin sun kaa'amee jiru. Maraaraan immoo dheengaddaa erga waltajjiin kunini ibsaa paartiin biltsiginnaa baaseeni dhumatee jechuudha. Kan kun amma maalee dhimmichuma mootummaa ce'umsaa kanaayyuu ka baase maalinni akkuma argaa jirtu akkuma hundi kennaa beennu kan ibsa kana kenne adda bilisummaa Oromoollee yookaan ABO'f KFO'llee yoo waliin haa ta'anii garuu ibsa kana bal'inaan kan kenne fi ibsa kana karaa kallattii miidiyaalee garaagaraatiin akka tamsa'u kan taasisee fi haala guddaa kana kan mijeesse paartii biltsiginnaati. Hin jajjabeessina haa jabaatu garuu maaliif wantoota irra dibaan gomaa nuu hin fidu wanta irra dibaa hambisnee ifaan ifatti gadadoo saba keenyaatiif hin yaaddeefna yoo ta'an uummanni keenya miidhaa keessa jira jennee hin yaadna yoo ta'an uummanni keenya immoo dararama addaa keessa jira jennee yaadaarra yoo taate jedhe waan irra dibamu waan sobamu waan aangoo yookaan kursii sana irra jiru sana nu tursiisu qofa osoo hin ta'in waan saba keenya sana gadadoo adda keessa jiru kana keessaa baasuuni ofafutti dhufamuu qabaan yaada kenna nullee hin deeggarra isa kana jechuudha. Maaliif gidiraa saba keenya ragaa jiru, gidiraa uummata Oromoo ragaa jira, ollaa keenya ragaa jiru, Amaara ragaa jiru, Tigiree ragaa jiru arguun barbaannu, deeggaruullee hin barbaannu, lubbuun nama kamiyyuu akka badu hin barbaannu, biyyattiin illee karaa misoomaatitti deemuu qabdi malee wal waraansi dhaabbatee namni walii galee mariini biyyattii tana ofafutti oofuu qabna. Eenyullee haa bulchu, abbaan fedhellee biyya sana haa bulchu. Naannoon immoo naannoo mataa isaa ofiin of bulchee biyyi sabni waan ofii irratti abbummaan akka jiraatu barbaanna. Gaafiin Oromoollee ifa namoota tokko gaafiin Oromoo maal akka jedhamu wallaalame malee gaafii gabaabduudha. Namni waan ofii irratti qe'ee ofiin of bulchaa waan kiyya ofiin ittiin bulaa daangaan kiyya naa kabajamu nama kiyyaan haa buluu wanti kiyyaan kana jedhamee haa beekamu kanniin jedhamu. Kunniin biyyattiillee gara wal waraansaatti akka geessuun barbaannu maaliif yoo daangaan Oromiyaa sirriitti sararamee kaayamuu qaba ta'e kaayamuu qaba. Abbaan Finfinnee Oromoodha. Inni kun mirkanaa'uu qaba. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa nuufaa ta'uun gaafii yeroo dheeraati. Gaafii namoonni baay'een irratti wareegaman irratti lubbuun darbe. Gaafiin kun haga deebii argatutti waan dhaabatu natti hin fakkaatu. Haa ta'u garuu gaafiin sun addatti deebii dhabee jennee wanti lola labsinuuf hin jiru. Warroonni lola labsitan warroonni obboleeyyan keessa irratti ajjeechaa labsitan warroonni waan adda addaa gidiraa balleessaa badii labsitan dhiisaatiiti gara nagayaa namni hundinuu gara nagayaa dhufnee namni taa'ee waliin mari'atee ilaammee wanti kun kana addarratti kanarra adda walii gallee kan biraa immoo yeroo biraa irraa walii galla jedhamee waa irratti walii gallan cimsata wantoota irratti wal dhaban immoo irratti ilaalaa deema. Osoo deemame biyyattii sanaafis saba keenyaafis maatii keenyaafis wantoonni akkanaa kunniin hin barbaachisan jennee waan yaannuufi yeroo baay'ee nagaya lallabna jechuudha. Kanaaf immoo yeroo tokko namoonni taa'aniituma jecha namoota asii achi jijjiiraa ooluun yoo biyya sana gaaga'ama atti geesse malee gara furmaataa hin fiduun yaada kiyyaa wantoota as keessa dubbadhe keessaatti yoo dogongorri jiraate of oolchaa jedhaati kun ka hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media qophii addaati. Saganticha kana keessatti waanuma diqqoo tana jechuuf dhufe wantoonni cimaali forjiti wantoota viidiyoo forjidii ta'an viidiyoo sobaa ta'an viidiyoo wantoota dhimma sanii hin ilaallanne fidanii uummata ittiin burjaajessaa jiran akka namoonni irraa of eeggan jechuu barbaada.
kun Oromiyaa Digital Media. Warroonni Oromiyaa Digital Media YouTube keenya subscribe gootanii hin jirre subscribe share nu godha, like illee nu godha, akka namoota bira nu ga'u nu gargaara isin jenna. Waan dhageeffattaniif ulfaadha horaa bulaa. Sagantaan xiyyataa gabaabduun tanumaan xumuramti. Galatoomaa isin jechuu barbaada. Ulfaadha.